Abjuu kootiini otoo isaanii bosonatti nageessanii na golee danuun argameetta. Inni sodaate si namni. Maal jettee amma waa'een kee kumaanni ati? Maalan jedhee anoo maan jennee? Maali kamitti homaa jechuun daree maali? Atis maali ta'uun sodaata waan isaa maali? Siree bani moo? Moo nama ciniina inni siin jedhani? Moo abshaa waan isaa bulbulaan nama ciniina siin jedhani? Lakkee anoo. Akkas godhamaa deemtareeti. Lakkee mucaa hin beeka nagaan gaafadhaaf. Akkamatti? Nagaadhanii jiraaf. Maal isaa wajjin deemaa jirtu moo waan rakkina jira moo? Nagaggeessaa dheetan. Maal isaa wajjin jirtu miti maal mas gaggeessaa dheetan? Lakkiin waan ta'een si gaafadha dheetanii beektaa? Maal ture? Wajjiniin deemaa taasisa barbaade. Ani maasan jiran deeman lafa naqu qabu isaa wajjin deemaa jirtu jedhame waan fedheef iyyuu. Ati akkatti nagaggeessitu barbaade waan biraa miti beektaa? Maalas gaggeessa isaa wajjin jirtu miti akkam jirta maqaan kee harkaa bade? Maqaan koo bulbulaadha siis bulbuluu hin danda'a. Bulbulaadha. Bulbulaa wajjin jirta miti Bulbulaa wajjin deemaa jirta. Nagaggeessi. Lakkiin akkatti nagaggeessitu barbaade. Lakki waan ta'e si taasisa barbaade ati mana barumsaaf itti dhuftee miti? Weensi gaafachuu barbaade waa'ee mana barumsaa irratti. Bulbulaa wajjin deemaa jirta. Bulbulaa waa'ee bulbulaa beekte miti seenaasa. Lakki asaayimentii waliin naa kenname laayisansi gaafachuu barbaade. Seenaan koo waan? Seenaa kee moo? Antinaa. La wajjin deemaa jirtanii kottu sinki keessa wajjin dhufne miti maali sin ciniinaan? Waantuma qoya deeqaa tokkotti naasaa baay'ee miti. Anoo yeroon qabu isaa wajjin deema. Achitti Maal beektaa? Inni diina kooti beektaa maal beektaa? Anoo asumaan ta'uu barbaade. Haqaati. Wajjin deema isaa wajjin deemtee nan hin badda baase. Inni dubartoota wajjinii kan haqee bu'ee faru gaba. Of dudduuba kee agarteetta? Of dudduuba argaarta? Isaa wajjin deemaa jirta waan ta'eef dhaqe. jettee Jedheera miti maaf hin jennu. haa ta'u gaasa Ati moo moomee jettee Si balleessa. Abshaal. Abshaalaa naan jedhin meetu. Arraba jala guli guli nan jedhin. Seeni isaa wajjin deemnaa jechuudha. Yoo inni ilaa xiqqoo ishii duuteen afaan deemtu. deemi isaa wajjin deemtee waan hin gaafatennaan haqee barbaadde. Abjuu kootiini otoo isaanii bosonatti nageessanii na golee danuun argameetta. Sigureedani wayyoo isa sigureedha isa akkamitti sigureedha hin jiru ka. Inni sodaate si namni egaa. Abbaa Diimaa nagaadha maal gaafatu waa tokkotti yaadadhe mucaa tokkotu bashee beektu miti isheetu namatu hordofaa jira abjuu wayinatti himtee turte namatu qabuuf itti fakkaata laa butuuf. Haadha manaa koomo Haadha manaa garamitti baasan beenu hin deemna asirra baasaniif adeemnu maal adeemnu. Waan irratti walii galle waan gooteef gaalatu. Fideera gaa fidii naan jettee akkan ta'ee mana meeqa lixeen fidee dhufe kunoo fideera amma jiraachuu ni danda'a miti. Akka barbaaddetti jiraatta garuu waan kana hunda godhuu keetiif ciminni kee jabinni kee natti mul'atee jira. Garuu amma mucaa kana giddeerti maal haa godhu? Ammaaf maal akka godhu natti maal gochuu qaba? Maal waan itti gootu maalitti hin beekare fidii naan jennaan hin fidee ittiin shaaworii galta ta'ee hin cuffatta ta'ee hin nyaatta ta'ee hin beeku waan itti gootan fidii jennaan hin fidee fuudhii deemennaan immoo fuudhii deemu. Kun haasofta. Xurumbaa wayii afuufaa. Amma ka'iitii namoota nu laata.
Waan nu goonu immoo akka hin laale nama nurra laale malee nu laale. Nu laaleen namoota nurra laale. Waan sin gootanii eesh. Kaa'imee naaf taasisa haasaa baay'ee. Waan goote irratti si galateeffanna. Gadheen galata jaalata. Deemee am sokki namoota nurra laale. Atama waan dhiira taate sitti fakkaatee kana goote dhugaa horii wayiiti ishii warri baadiyyaa kun yoomsanii darbee kana dhiistu buttaaf akka keessanitti dhiirummaa sanitti fakkaataa nama butu dhiirummaa sitti fakkaatee na butu. Ani buttaaf sin barbaanne yeroodhaaf malee waa'ee buttaa achumatti nurraa dhiisi. Maal jechuudha yeroodhaaf? Waa'ee buttaa nurraa dhiisi. Eshi atobboleettiin San qabdu? warra si butu waliin haasa'e. Atobboleettiin qabdu ishii oo kana goote maal si godha waan si godha qaba kun. Wanti an dhabe hin jiru. Kan ammoo waan ani itti mani godhaa jira. Waa'ee obbolummaatiif itti kan dubbataa jira. Ana akka dhiiraatti si ilaalu ishee waan barbaadde iyyuu goote. Durumaanii yoo abjoodheen ture abjuu kana beektaani? Durumaanii yoo abjoodheen ture. Garuu owaasii baasu ta'e godhi waan barbaadde godhi. Ishii immoo erga godhi bareedduu akkam bareeddii godhi jettee. Waa'ee mee waan si gaafadhaa? Maal gaafata? Wajjin- Kaaniin lafa nu godhula. Wajjin na baastee miti maaliifidha kan sarkutti? Wajjin malee wajjin si baase? Namichi isheen kuni isheen amma dhumarratti rukute kuni itti mee namaa laan jette beektaa? Haadha manaa koo naan jette. Haadha manaa isheeti mooti? Haadha manaa kooti isheenii naan jette jechuudha. Akkasumatti qoybeessitan immoo abbaa qofaatti waraqata ergatee ture beektaa? Ani iyyuu hin beeku ture sannatti meela. Inni waan sooressa ta'eef abbaa qofaatti isatti na kennuuf la'a. Kanaaf haadha manaa koo dhaare. Ee. Kanaaf ani akkas godhe kaanis. Kanaaf hundee nu godhamu. Achi akka kaayan inni rukunne kottu deemu.